Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya guutuu addunyaa keessatti argamtan akkuma san lammilee keenya biyya United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman naannolee lokeeshinoota biyyoota UAE keessa jirtan maraafuu akkuma beekamu yeroo darbee jedhe Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufuun ni yaadatama. Wayita dhufanutti lammileen keenya baay'een biyya kana keessatti hayyama jireenyaa yookaan viizaa malee kanneen jiran hedduutu jiru. Kanneen paaspoortii harkaa hin qabnes, kanneen viizaa jireenyaa harkaa hin qabnes hedduu waan jirtaniif amma dura gariin keessan I think waggaa kana natti fakkaata akkuma kana carraan akkanaa uumame viizaa ji'a kan hojjechiifattanii kaatanii dhiiftanii achumaan ammas deebitanii overstay keessa kan seentan jirtu. Kanaaf ammas carraan lammataa dhufee jira. Carraan kun yeroo gabaabaadhaaf kan kenname. Inni amma duraa sun naannoo ji'a sadiiti waan akkasiiti. Kun garuu yeroo gabaabaadhaaf kan kenname. Obboleewwan keenya keessattuu shamarraadhaaf jechuudha. Baay'inni namoota 10,000 ta'aniif ammas carraan uumamee jira. Carraan kunis maalidha? Namoonni viisaa keessan isin hirkatti overstay keessa seenee jedhe gatii kafaltii malee bilisaan jechuudha. Sirreeffachuu dandeessu kutaa naannoo irra jirtarraan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Sharjaa akkuma san Ajmaanii yoo jiraatanii jettan embasii qonsilaa Itoophiyaa Dubaay argamu irratti deemtanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanneen ammoo Abu Dhabii jirtanu qonsilaa embasii Itoophiyaa Abu Dhabii keessa argamu irratti deemtanii waan kana sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanneen paaspoortii harkaa qabdan direct embassy deemtanii kaatanii waan kana sirreeffattu. Kanneen hin qabne ammoo paaspoortiin keessan eessa akka jiru deemtanii achitti cheekaap gootanii of harkatti galfattanii viizaa keessan san sirreeffachuu dandeessu. Kanneen ammoo overstay keessa seentanii jettan biyya galuu kan barbaaddan kafaltii tokko malee adabbii tokko malee nageenyaan jechuudha gara biyya keessanii deemuu dandeessu. Carraan kun isinin darbin obboleewwan keenya haala dandeessaniin waan kana sirreeffadhaati. Seeraan jiraachuudhaaf akkuma san ammoo gara biyya keessaniitti galuudhaafis carraa kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Overstay wanni jedhamu yookaan fi qaramaa kan jedhamu sun isinirraa ka'ee bilisaan jechuudha. Viizaa ji'a hojjechiifachuufis yoo ta'e akkuma san gara biyyaatti deemuus yoo barbaaddanii jettan filmaanni kan keessanii lamaan keessaa tokkotti cittanii adeemuu qabdu jechuudha. Wanni kun gara embaasii irraati ergaan kun kan daddarbaa jiru keessaan wal beeksisaa jiru. I think torbee dhufu keessan eegala jedhamee eeggama. Amma irratti itti qophaa'a. Kanneen biyya galuu barbaaddanis haa ta'u kanneen viisaa ji'a sirreeffachuuf barbaaddan of qopheessaa ergaa kana waliif daddabarsaa haala dandeessaniin seeraan biyya ambaa keessa yookaan biyya ormaa keessa wayita jiraannu seera sanaan haa jiraannuun isiniin jedha obboleewwan. Ergaan kun hunda keessaniifuu ni fayyadaa. Share waliif godhaa kanuman isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.